gorsi kun warroota dhiiraa hunda ilaallata. Warroonni dhiiraa waliif sheer godhaa, wal bira qaqqabsiisa. Haadha manaa kee maqaa ishee midhaaksi waa. Maqaa jaallattuun maqaa bareedaa baasifiya. Haadha manaa kee waliin taphadhu. Fuula ittiin gurin, fuula bareedaan ofitti simadhu. Haadha manaa kee waliin gara laafinnaa fi qalbii tasgabbaa'aa ta'een waliin jiraadhu. Kennaa bitii kenniif xiqqaas haa ta'u guddaa. Maaliif hojjettee shamarran yeroo tokko tokko akka ijoollee kunuunsa barbaadu waan ta'eef. Gaafa walqunnamtii saalaa ishee wajjin gootus of qofa hin jaallatin. Fedhii ishee eeguu fi hin dagatin. Mana keessatti hojii garaagaraa gargaari. Fakkeenya nyaata bilcheessuu, meeshaa qulqulleessuu fi kan kana fakkaataniin gargaari. Maatii ishees gargaari. Yoo dadhaboo ta'an bira dhaabbadhu. Yoo waa dhabdee naga gaafadhu. Waan kennitus yoo dhabdes naga gaafadhu. Wantoota gaarii isheen siif goote galateeffadhu. Beeki kana. Namni nama hin galateeffanne waaqas galateeffachuu hin danda'u jechuudha. Onnee kee keessatti bakka hammam akka ishee qabdu barsiisi. Hammam akka ishee jaallattu itti himi. Yeroo tokko tokko baadhadhu bakka ciisii keessi. Hojii ishee hojjettu keessatti ishee dinqisiifadhu. Yeroo baay'ee dinqisiifadhu. Gammachiisa akka qalbiin ishee gammaddu. Nyaata isheen bilcheessite baay'ee mi'aawa jedhi. Akka isheen gammaddee yeroo biraa san caalaa midhaaksitee hojjettu. Akka isheen waan hojjettu ofitti gammaddu taasisi. Of qulqulleessi, of midhaagsi. Qulqullina kee eeggadhu. Dhiira bareedaa, dhiira jabaa ta'e mul'adhu. Akka isheen irraa nama biraatti hin hawwine. Bareedii ishee itti mul'adhu. Yeroo hundaa qophaa'aa ta'e. Kophatti yeroo kenniif waliin haasa'i. Sa'aatii kophatti ishee waliin haasoftu kaa'adhu. Yeroo mana irraa fagaattu bilbilaa fi miseejii yookaan teekistii gochuun ishee hin dagatiin hordofi. Kaatee nyaattee dhugdee ooltee akkam jedhiitiin yeroo hundaa akka isheen of yaadattu godhe, of yaadachiisa akka isheen si yaadattu godhe. Badii ishii nama keessatti tasuma hin saaxilin irraa of qusadhu. Waan fedhii yoo balleessite iyyuu kophatti baasii ittiin malee waan akkana balleessiteetti malee nama keessatti hin saaxilin tasuma. Ishee rukutuu fi ishee reebuu, ishee miidhuu sirraa hin eegamu. Sababbiin isaas tarii yoo waa balleessites yoo badii irratti argites haala tasgabbaa'aa ta'een gorsi, amansiisi. Akka lamuu badii sanatti hin deebise amansiisi, gorsi. Gorsa karaa bilchinna ta'een ati nama kana taanaan jireenya gammachuu maatii kee wajjin jiraata. Dubartii takka haadha manaa kee kan wajjin jiraattu kan bulchitu sadii dhoksaan, sadii obsaan, sadii gorsaan horatu jedha. Laayik sheer gochuun dagatinaa itti fufa.